qabaatanii daandii qabaatanii piikaappii qabaatanii lafa kaanaa fi guutuu qonnaan uwwisuu danda'anii jennaan lafti isaa mijataadha. Wanti ijaan mul'atu tabbi jira, samiin kun baay'ee bareeda, jiruu mana nyaata duwwaa osoo hin taane konkolaataa qabaatee ibsaa qabaatee fayyaan isaa eegamee ijoollee isaa barsiifatee mana gaarii keessa jiraatee gaafa qonna isaa ilaaluu barbaadu konkolaataa ofii kaafatee deemuu danda'ennaan Awurooppaan kan biraan jiru kanuma. Billigitaa Finfinnee asitti ijaan dhaamsaa jira malee ibsaa argannee hin beeknu. Daandii akkuma argattan kana ammoo hojjetamaa jira. Rakkoon ibsaa manni bittinnaa akkuma argattan kana. So manni xiqqoo qonnaan bulaa soo ta'e pilaaniidhaan manni isaa walitti qabamee jennaan ibsaa fiduun baay'ee rakkisaa miti. Amma garuu abbaan qonnaan bulaan tokko manni isaa achi inni kan gama sana kana waliin ga'uun xiqqoo mootummaa isa rakkisa. Ammas inni Finfinneef dhiyoodha. Gabaaf dhiyoodha. Hojichi isinii galee jira. Kun hojiin keessan mul'isa. Uummata golfattanii gara naannoo tokko dhufuu danda'ee jennaan daandii banuudhaan ibsaa fiduudhaan hospitaala banuudhaan ijoollee keessan akka barachuu danda'an gochuu dandeenye jennaan jireenyi bakkee ta'uun sana asumatti arguu dandeenya. Bittinnaa'ee jennaan garuu maqaa qonnaan bulaa safaa jiru fakkaata. Ishee isin sirreessaa. Isa kan ibsaa fi kan daandii nutti hin sirreessisina. Isin walitti fidaati uummata amma danda'amaa ta'e manas xiqqoo kan fooyyee qabu ibsaafis kan mijatu mana barumsaafis kan mijatu so gochuu dandeessanii inni kaan immoo isin irraa barachaatu babal'ifachaa deemna jechuudha. Nu lagarra jiraan akka jarraa ta'e waggaatti yeroo lama yeroo sadii oomishuu hin dandeenyayu. Qamadii jallisiidhaan qotamu agareettis hin beeknu qonneettis hin beeknu raafuu maraa hundee diimaa dinnichaa hin dhaamna galaanni abbaa Saamu'eel yoo Finfinnee guyyaa lama roobe nurra gargalaa akkuma 200 nu kenname akkuma 500 nu kenname nu jalaa nyaataa boonyee dhisna. Kanaan bakkuma sanitti dhiitaa jira jijjiirama dhabne malee akkatti qonneen beeku. Amma garuu yoo arginu marsaa lamaffaafuu baay'ee gahaa jira. Keessattuu kun hojii keenya miti hojii hojjetaa qonnaa aanaa keenyatti dhugaa dubbachuudha bootee ragaa ba'uudha. Nu keessa bulanii baay'ee nu hojiin carraaqanii. Kanaaf oomisha biyya alaatti galuu hambisuufis ta'e jiruu keenya jijjiiruufis ta'e kutannee kaaneerra rabbiin waa gargaaru waan gaarii agarreera doktor. Kan nu arrabsaa nu dhiibaa jiranii nyaataan of hin dandeessanidha. Nyaataan of danda'uudhaaf nama hojjechuu danda'u qabna, dachii bareedaa qabna, bishaan qabaachuu duwwaa osoo hin taane nurra darbee miidhaa fidaa jira. Kan akkaataa kanaan sirnaan gargaaramnee nyaachuu dandeenye jennaan biyya kana jijjiiruuf karaa guddaa kan nu saaqu ta'a. Dabalataan akka naannoo Oromiyaatti wanti gaarii mul'achaa jiru. Hojii adda akkasii duwwaa osoo hin taane qooddachuu kennu qonnaan bulaan keenya hin qota isa qaburraa immoo qooddatee kenna. Namni kennu numa baay'ifachaa deema. Kennuun gaariidha. Amalli akka aadaa ta'ee naannoo keenyatti mul'achaa jiru kun babal'achuu qaba. Hojjechuu, oomisha guddifachuu isarraa immoo amma argame irraa qooddanii hiyyeessaaf nama hin qabneef naannoo biraas ta'uu danda'a, naannoo keenya keessas ta'uu danda'a. Qooduu kennuu baruun kun baay'ee nu fayyada waan ta'eef hojiin keessan baay'ee abdii namatti tola. Jabaadhaa. Wal gargaarree nyaataa of danda'uu qabna. Qamadii biyya alaatti galchuun biyya kanaaf salphina. Qamadii biyya alaa galchaa ittuu arraffamaa ittuu rakkachaa akkaataa kanaan biyyi kun ijaaramuu hin danda'u. Makiinaa hojjechuu dadhabne xiyyaara hojjechuu dadhabne akkamittiin qamadii qotuudhaaf nuti biyya alaatti galchina. Qamadii qotuuf kan barbaachisu lafa, nama, tiraaktara, teekinooloojii. Kanaaf immoo ijoolleen keenya hojii gaarii keessa jiru. Ijoolleen eksteenshinii Oromiyaa galateeffamuu qabu. As duwwaa osoo hin taane Harargeetti hojii guddaa hojjechaa jiru. Jimmaatti hojii guddaa hojjechaa jiru. Akka naannootti kun babal'atee qonnaan haala jiru hooyyeessinee qonnaan bulaa naannoo keenya jijjiirameenyaan nama miiliyoona meeqaaf meeqatu jijjiirama. Maatii meeqatu jijjiirama. Hojiin xiyyeeffachuu kan qabu naannoo kana keessatti qonna irratti. Maaliif namni baay'ee kan jiru achi. Ijoollee baay'ee maatii baay'ee qabatee jira. Ijoollee isa barsiifatee jennaan boriftaan sadarkaa ta'utti ce'uu waan danda'uuf isinis jabaadhaa mootummaan isin gargaara waliin taane haala amma jiru kana jijjiiruuf hojjechuu qabna. Egaa isin iyyaafannaa isin jabaadhaa. Tiraaktara baay'ee galchaa jirra. Amma ji'a 3-4 dura yaadattu taatan tiraaktara 1000 akka naannootti kan hiramaa ture. Ammas ji'a 3-4 booddee xiqqaate 1000 kan ta'u naannoo 1000 kan ta'u fidaa jirra inirra. Waggaa 2 keessatti akka biyyaatti qonni keenya sangaarraa gara tiraktaraatti akka ce'uuf hojjetamaa jira.
برتقوت وانغوتو دندامومتي سني فلتما صوتي لا فموتمان قبتي بك تجرو بايه غير سني فلتما تجري جرا ارسيت بلفت بايه قبتمي جرو ابوتي قبيኛን قبتمي تريكون كان اندرا اكجرون غير سني فلتما تجري ميجرا طاوف سوجچا جرا اما دنداماتي تكنولوجي هميا ببلفني qonna keenya fooyyeffachuuf mootummaan karaa bajjataa namoota ramaduudhaan hojii guyyaa qoratanii gargaarsa gochuu keessatti carraaqqii guddaa godhamaa kan jiru garuu hojiin qonnaa akkuma isin beektan dadhabuu barbaada akka salphaatti kan jijjiiramu miti qonni kun xiqqoo tureetu daandii fidaa'edha daandii maaliin fe'amee ba'a gaafa daandii hojjettan ibsaa fidaa'edha gaafa ibsaa hojjettan bishaan sirnaannaa fidaa'edha gabaa'edha kana waggaan fooyyessaa deemuu waan barbaaduuf wanti guddaa mul'ata keenya fageessinu biyya keenya jijjiiruuf tokko taanu cimnee hojjennu hawwiidhaan wanti jijjiiramu hin jiru hojiidhaan jijjiirama halkanii guyyaa hojjennee jennaan haalli keenya mijataa waan ta'eef jijjiiramuu hin danda'ama kan jedhu amantaa guddaa qabna akka naannootti hojiin hojjetamaa jiru baay'ee abdiin toora jabaadha walii yaafannaa wanti kun jijjiirama gara hektaara 300 irrigeeshiniidhaan keessattuu qamadii qotuudhaan isa biyya alaatti galchaa jiru dhaabuudhaaf hojjetamaa kan jiru naannoo Oromiyaa keessattuu gama qonnaatiin wanti hojjetamaa jiru abdii baay'ee namatti tola qamadii duwwaa miti maangoo abukaadoo paappayaa waan baay'ee irratti sochiin jiru baay'ee gaariidha sochiin kun garuu waan barbaadu qaba sochiin kun maal barbaada tokkoffaa hojii kilaasteraa amma eegalle kana guutummaatti akka naannootti guutuu gochuu qabna bakka bakkatti gaa'eedha bakka itti hafummoo jira eega kilaasteraan qonnaan bulaa walitti hine booddee immoo tiraaktaraa fi teknoolojii ammayyaa guutuu akka argachuu danda'uuf mootummaan gargaaruu qaba eega tiraaktaraa argate booddee immoo dubbiin gabaa jira gabaan daandii barbaada gabaan ibsaa barbaada gabaan neetworkii barbaada isa akkasii immoo mootummaan guutaa deemuu qaba akkas gochuu dandeenye jennaan Oromiyaa keessatti jiruuf jireenya qonnaan bulaa jijjiiruu jechuun ummata Itoophiyaa miliyoona baay'eetiin lakkaa'amu jiruuf jireenya isaa jijjiiruu jechuudha qonnaan bulaatu ijoollee barsiifata qonnaan bulaatu biyya eega qonnaan bulaan kun gaafa gannaa hin qotaa gaafa bonnaa biyya rakkattu immoo deemee kan waraansiisa jiruu qonnaan bulaa jijjiiruu jechuun nuuf hiikaa baay'ee qaba kanaaf xiyyeeffannaan keenya qonna irratti kan ta'aa jiru adeemsa amma jalqabeen mootummaan naannoo Oromiyaa cimee ummata isaa wajjin waggaa lama sadii hojjetee jennaan akka naannootti duwwaa osoo hin taane akka biyyaattis nyaataan of danda'uudhaaf sochii godhamaa jiru gama hundaatiin kan cimsee haala biyya kanaa jijjiiruu waan danda'u natti fakkaata kan biraa baay'ee kan na gammachiisaa jiru naannoo kana keessatti uummanni keenya akka amala haaraa leemiti kanuma tureedha garuu babal'ataa kan jiru maan qooddachuu hin qotaa waan oomisha irraa nyaachuu gurgurachuu duwwaa osoo hin taane isa rakkataa immoo gargaara inni akkasii kun baay'achuu qaba nama rakkate gargaaruun nama rakkateef qooduun kennuun aadaa ta'uu qaba nama kenneetu baay'ee argata waan ta'eef akka naannootti qonnaan bulaan keenya dafqa isaatiin oomishee kee nyaatee gurguratee jiruu isaa jijjiirachuu duwwaa osoo hin taane isa kaaniifis qooddachuuf haala agarsiisaa jiru baay'ee murteessaa waan ta'eef kun jabaatee itti fufuu qaba kan jiru amantaan qaba kan biraan qonnaan bulaa naannoo keenyaaf ergaan ani dhaamuu barbaadu bakka barbaanne kan gahuu dandeenyu cimnee hojjannee duwwaadha hojii alatti wanti jijjiiramu hin jiru dinagdee alatti wanti jijjiiramu hin jiru kan siyaasa karaa qabsiisu dinagdeedha kan nageenya biyyaa karaa qabsiisu dinagdeedha kanaaf naannoon kun hojiitti galee jira gama hundaan jabaatee hojii misoomaa kun qonnaanis ta'uu danda'a mana barumsaa ta'uu danda'a daandii garaa jaa'u ta'uu danda'a gama hundaan cimnee hojjechuu dandeenya jennaan waggaa 3-4 keessatti jijjiirama guddaa fiduu waan dandeenyuuf uummanni keenya mootummaa wajjin cimee hojii isaatti tokko taanee lafa keenya kilaasteraan uummata keenya kilaasteraan garee ijaarree mootummaa waliin hojjechuu dandeenya jennaan biyya kana jijjiiruu hin danda'ama amantaa jedhuun qaba jalqabbiin jiru baay'ee magaalaa kun egaa jabaatee itti fufee mootummaanis gargaaree waggaa 2-3-4 booddee jijjiirama guddaa arguu dandeenya amantaa jedhuun qaba waan lafa irratti argitu kun baay'ee nama gammachiisa baay'ee gammannee jirra qonnaan bulaa naannoo kana carraaqqii guddaan hojii akkasii hojjetanii jiru kun immoo xumuraaf ga'ee oomishni kun manatti galee gabaaf oolee jiruu isaanii irratti waan qabatamaan jijjiirama akka fiduu danda'uuf immoo kadhannaan keenya isaa wajjin ta'a gargaarsa singoonaa fi baay'ee gammannee jirra hojii guddaadha jabaatee itti fufuu qaba ለማየት የመጣ ነው ያው እንደምታውቁት ላለፉት አመታት ስንዴ ከውጭ በብዛት
እናስገባለን። ስንዴ ከውጭ ለማስገባት ወደ $1 ቢሊዮን ገደማ ነው መንግስት የሚያወጣው። በአንድ በኩል የውጭ ምንዛሬ ይሻማብናል፣ በሌላ በኩል በቀላሉ ልናመርት የምንችለውን ምርት ነው ከውጭ የምናስገባው እና የውጭ ምንዛሬ መጠናችን ለማሳደግ አሁን ያለውን የማክሮ ኢኮኖሚክ ስብራት ለመጠገን አንዱ ስራ በሀገር ውስጥ ሊመረቱ የሚችሉ ምርቶችን ማምረት መቻል የሚል እቅድ ይዘን በዚህ አመት ወደ 300,000 ሄክታር መሬት በበጋ በኢሪጌሽን ለማረስ እቅድ ተይዟል። አሁን በኦሮሚያ እንደሰማችሁት ከ150,000 ሄክታር ያላነሰ ቦታ ታርሷል። እዚህ ቦታ ሰምታችሁ ቅድም እንደሰማችሁት እንግዲህ ስንዴ ታርሶበት አያውቅም። ሌላ ጎመን፣ ሽንኩርት፣ ድንች ነው የሚታረሰው። መሬቱም ለስንዴ እንደሚመች አይታወቅም ነበር። አሁን በጋ በመሆኑ እጅግ በጣም የተለየ ዝርያ ነው። በደንብ ምርት እንደሚሰጥ ካሁኑ ያስታውቃል። ይህንን ስራ በሀገር ደረጃ ማስፋት ያስፈልጋል። በሀገር ደረጃ አስፍተን በምግብ ራሳችንን መቻል አለብን። አሁን ብዙዎች ደሃ ናችሁ እያሉ እኛን የሚናገሩት ስንዴ እንኳን ልታመርቱ አትችሉም ነው እንጂ የሰዎች እርዳታ ኢትዮጵያን ከድህነት አውጥቶ አያውቅም። ላለፉት 100 ዓመታት የሚረዱ ሰዎች ረዳን እያሉ ነው። እኛ ያው ደሃ ነን። የምንቀየረው በእኛ ጥረት ብቻ ነው። አርሶ አደሩም ከተሜውም የፖለቲካ ሰውም ተግቶ ተባብሮ በአንድነት መስራት ከቻለና እየበላን እንኳን የፖለቲካ ጨዋታ የምንጫወት ከሆነ መልካም ነው። ሳንበላ እንዲሁ ብንጨቃጨቅ ትርጉም የለውም። ምክንያቱም ደሃ ሀገራት ብዙ ፍላጎት ያላቸው ሀገራትና መንግስታት እጃቸውን እያረዘሙ እንደፈለጉ ማድረግ ይፈልጋሉ። እኛ የመጀመሪያው በ10 እቅዳችን ከለየናቸው አንዱ ሴክተር ግብርና ነው። ግብርና በተሟላ መንገድ የሀገሬውን ዜጋ መመገብ እንዲችልና ከዛም አልፎ በአግሮ ኢንዱስትሪ ፕሮሰስ የሆኑ ምርቶች ወደ ውጭ መላክ የምንችልበትን እድል ለመፍጠር ነው ጅማሮ የሚያሳየው። ምናልባት በሚቀጥለው አመት አሁን በጀመርነው መንገድ ከሰራን ስንዴ ኢምፖርት አናደርግም የሚል ተስፋ አለ። ይህ በጣም ትልቅ ምርታ ነው። ምርጥ ዘር ላይ የጀመርነው ስራ ካስፋፋን፣ ማዳበሪያ በሀገር ውስጥ ማምረት ከጀመርን፣ ትራክተር ጀምረናል። ግን በደንብ በስፋት አርሶ አደር ትራክተር እንዲይዝ ካደረግን እና ቦታ ከለየን አንዳንድ ቦታ ለማንጎ ለፓፓያ፣ አንዳንድ ቦታ ለቡና፣ አንዳንድ ቦታ ለስንዴ፣ ሁሉም ቦታ አንድ አይነት ምርት መኖር የለበትም። እንደየ መልክዓ ምድሩ ሁኔታ ማምረት ከቻል በእርግጠኝነት ኢትዮጵያ ራሷን ለመመገብ በጣም የተሻለ ፖቴንሻል ያላት ሀገር ናት። ይህንን ማድረግ ያስፈልጋል። አርሶ አደሩ ጠንክሮ መስራት አለበት። ሌላው ጉዳይ ጥቂት ሰዓት አስቀምጠን ዋናውን ጊዜ ግን ለስራ ማዋል አለብንና ካልሰራን አንለወጥም። ካልሰራን ለማኝ መሆናችን አይቀርም። ለማኝ ከሆነ ደግሞ መሰደባችን አይቀርም፣ መደፈራችን አይቀርም። በአንድ በኩል ክብራችን እንፈልጋለን፣ በሌላ በኩል ሰርተን የሚያስፈልገንን ነገር ልናሟላ ደግሞ ዝግጁ አይደለንም። ይህን ነገር መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ተገንዝቦ መትጋት አለብን፣ መስራት አለብን። ካልሰራን ብዙዎች በትናንሽ ነገር ሊያዙን ይፈልጋሉ። ስሙን እየሰጡ አንድ ወደ እየሰጡ የኛን ፌት መወሰን ይፈልጋሉ። የኢትዮጵያን የመጨረሻ መዳረሻ የሚወስነው ኢትዮጵያ ብቻ ነው። ሌላው ሰው የማገዝ ሚና ይጫወት ይሆናል እንጂ የኛን መጨረሻ እድል መወሰን አይችልም። ይሄ ግን የሚሆነው ተባብረን ከሰራን ብቻ ነው። ለማኞች ፍላጎታቸውን በተሟላ መንገድ ማሳካት አይችሉም። ለምሳሌ በጎዳና ስንሄድ ጎዳና ያሉ ልጆች ፖሊስ መጥቶ ያባረራቸዋል። ትንሽ ጎርመስ ያለ ሰው ያባረራቸዋል። ቋሚ ቦታ የላቸውም። ለምን ነው ስለሚኖሩ። ቤት ያለውን ሰው ግን በየጊዜው ይሄን ከቤት ውጣ እንለው። ቋሚ ቦታ አለው፣ ስፍራውን አስተካክሏል። ልክ እንደዛ እቺ ሀገር በወሳኝ መልኩ የራሷን ፍላጎት በመግብላት፣ በመጠጣት፣ በመልበስ ያሉትን ዋና ዋና ፍላጎቶች ለማሳካት መስራት ይኖርብናል። ከሰራን ይቀየራል። ገበያችን እያደገ ነው። ኤክስፖርታችን እያደገ ነው። የግብርና ምርታችን እያደገ ነው። ልንፈታ ያልቻልነው አንዱ ወሳኝ ችግር የውጭ ምንዛሬ ነው። ለምን ምርቶቻችንን ሽጠን በበቂ ደረጃ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት አልቻልንም? እሱን ለማድረግ ደግሞ አሁን የተጀመረው ስራ በጣም ተስፋ ሰጪ ነው እና ዛሬ ያየነው ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በእኛ በኩል ደስተኛ ነን። ይሄን አጠናክሮ መቀጠል ነው የሚያስፈልገው።